Hello guys, baga nagaan gara YouTube channel kiyyaa deebitan jechaa arras maduree addaa tokko isiniif qabadhee dhufeera. Barnoota har'aa keessatti ammoo akkamitti TikTok passwordii isaa daganne yookaan ammoo passwordii isaa irraanfanne karaa gabaabaadhaan akkamiin akka passwordii haaraatti irraa jijjiiruu dandeenyu viidiyoo kana keessatti wal duraa duubaan kan isin agarsiisa. Viidiyoo kana haga dhumaa daawwachuun na wajji tura. Okay guys, jalqaba passwordii TikTok keenya irraanfanne irraa jijjiiruudhaaf jalqaba aappii TikTok keenya kallattumaan ni seenna. Yeroo aappii keenya seennu haala kanaan sign up iddoo jettu kana nu fida jechuudha. Amma maal goona isa jalqabaa iddoo sign up jettu isa diimtuu tana nu cuqaafna. Yeroo kallattumaan iddoo sign up mallattoo diimtuu tana cuqaafnu haala kanaan nu fida. Amma akka aappii TikTok haaree bananu nu ajaja, garuu nuti keenya waan seenuu deemnuuf yookaan passwordii waan daganneef akkam goona isa diimtuu gama jiraaratti argamtu kun akkuma agartan isa log in jettu kana ni jechuudha. Already I have an account kan jiru kana ni filanna jechuudha. Yeroo kallattumaan filannu haala kanaan amma login TikTok nuun jaa isa kana haala armaan gadiitiin nuuf amma erga haala kanaan nuuf fidee wantoota amma armaan olitti argamu kana guutuudhaan jijjiirrachuu ni dandeessaa jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo continue with Google jiru kana yoo qabaatte yoo ammoo bilbila kee harkaa qabaatte kallattumaan kana tuuttee seentee jijjiirrachuu ni dandeessa. Garuu yoo lakkoofsas ta'ee imeela hin qabaanne isa jalqabaa kana ni filanna jechuudha. Isa jalqabaa yeroo filannu haala kanaan nu fida. Jalqaba irratti maal nu fida? Lakkoofsa bilbilaa nu gaafata jechuudha. Yoo lakkoofsa bilbilaa qabaatte gaariidha. Lakkoofsa bilbilaa kee kallattiin itti galchitee meseejii si dhuftu itti galchitee jijjiirrachuu ni dandeessa. Garuu ammoo yoo lakkoofsa bilbilaas ta'ee imeela qabaatte maal goota? Isa imeel yookaan ammoo username jedhu gama mirgaa irratti argamu ni filatta. Erga haala kanaan ni filattee maal nu godha? Isa imeelii yookaan ammoo username kee galchii nuun jaa. Email yookaan ammoo username keessaa tokko galchuu ni dandeessa. Garuu username gisee nu fakkeenyaaf eemaraa abaluu ennee fakkeenyaaf murratti ibsennee maqaa inni nuu kannee galchuu ni dandeenya. Yoo garuu osoo jalqaba emails ta'ee akkasumas email ta'ee osoo username kee asitti hin galchin wanti godhuu qabnu forgot password iddoo jettu gama jalaa irratti iddoo argamtu kana ni filannaa jechuudha. Yeroo kana filannu haala lama nuu fida. Lakkoofsa bilbilaa yookaan phone number moo emailii qabdaa siin jaa. Lakkoofsa bilbilaa kee badii ta'a. Imeelii ammoo yoo qabaatte yookaan imeela bichaa yoo bante isa imeelaa fudhatta yookaan bilbila keetiin galchuu ni dandeessa. Garuu imeelaan ammoo baay'ee waan cimuuf imeelaan isin agarsiisa jechuudha. Imeela kiyya niin cuqaasa. Yeroon imeela cuqaasu haala kanaan imeela kee galchinaan jaa imeelaan ittiin banadhee niin galchaa jechuudha. Asis irratti hubadhaa. Imeelaan ammoo dura ittiin banadhee yeroon galchuun iddoo reset jettu kana niin cuqaasa iddoo diimtuu gama jalaa irratti argamtu kana passwordii tiyya amma akkan haquuf na ajajaa jechuudha. Yeroon iddoo reset cuqaasu amma maal naan jaa enter 6 digit code koodii abbaa jaasii erginee jirraa galchinaan jaa. Amma maaliin godhaa as keessaan hin bahaa as keessaa ba'ee isaan seenaa gmail kiyya niin seenaa jechuudha. Yeroon gmail kiyya filadhu haala kanaan passwordiin gmail kiyya keessatti naa dhuftee jirti jechuudha. Lakkoofsa amma naa dhufe kana ittiin guuta 337 akkasumas lakkoofsa kanoo akkuma agartan lakkoofsa meseejii naa dhufe gama 436 haala kanaan meseejiin kiyya yeroo itti guutu passwordii haaraa akkaan itti guutuu naaf gaafata jechuudha. Amma passwordii haaraan itti guuttadha jechuudha. Taniin hulii hin daganne hubachiisaa asirratti qubee guddaa keessa makuu qabda. Akkasumas akka kaaraakterii hanga 8 fi 20 godhuu qabda. Akkasumas mallattoolee akka akkasumas suqaa komaa fi kanneen kana fakkaatan akkasumas lakkoofsallee wal keessa maktee godhatte passwordii kee haardi akka ta'uuf siif wanti godhaa kunoo akkanumatti naaf godhee jira jechuudha. Amma maaliin godhaa login niin godha jechuudha. Yeroo login godhu passwordii tiyya haariyatti naaf jijjiiramee jira jechuudha guys. Kunoo akkuma agartan TikTok kiyya kan duraanii laaftumatti naaf seenee jira jechuudha. Haala kanaan TikTok keenya kan bade yookaan ammoo akka saaloo goonee passwordii irraanfanne yookaan dagannee haala kanaan passwordii haaraan seenuu dandeenya jechuudha guys. Akka irraa gammaddan abdiin qabaa. Viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik godhuun akkasumas gaafis ta'ee yaada kamiyyoo qabaattan komentii lanaaf kaa'uu hin dagatinaadha. Waan daawwattaniif baay'ee galatoomaa. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagayaan naa tura.